Harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International oduu irraa wajjin Amboarsituu Abdulatiif. Tatamsaa'ina vaayirasii koronaa xiqqeessuuf jecha hoggantoonni Afrikaa hedduun imala biyyoota adda addaatti taasifamuu daangeessuuf jedhame. Gabaasa CGTN mirkanaa Taaddasaatu dhiyeessa. Biyyoottan Afrikaa keessaa Gaanaaf Gaaboon imala sababa hojiitiin biyyoottan adda addaatti taasifamu sababa vaayirasii koronaan yeroo fakkaatamu taasisaa jiru jedhame. Ibsi waajjira pirezidaantii Gaanaa irraa ba'e akka mul'isutti imalli hoggantoonni sababa hojiif gara biyya birootti imalan yeroo akka dhaabbatuu fi dhimma cimaa yoo ta'e qofa kan eeyyamamu ta'uu ibsuun kunis ministeerotaaf dhaabbilee biyyattii hunda kan ilaallatu ta'uu beeksiseera. Afayaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Gaaboon Faustin Bokboolii imalli biyyoota adda addaatti taasifamu sababa vaayirasii koronaatiin yeroof kan daangeffame ta'uu beeksisan. Hanga ibsi biroo kennamutti imalli kamillee gara biyyoota birootti kan hin taasifamne ta'uunis ibsameera. Ollaa Gaaboon kan taate Kaameruunitti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun isaanii beekame lama yoo ta'u, Libraaviileen sababa vaayirasii kanaaf jecha daangaa Kaameruun waliin qabdu yeroof cufteetti. Sababa vaayirasii koronaa COVID-19 kanaan ministeerri ispoortii Keeniyaa atileetonni Keeniyaa dorgommii addunyaalessaa kamirrattillee guyyoota 30 akka hin hirmaanne beeksise. Ministeerichi xalayaa dhaabbilee ispoortii biyyattiif ergeen biyyattiif lammiilee ishee vaayirasii koronaa irraa baraaruuf dorgomtoonni dhiirotaas ta'e dubartoonni dorgommiiwwan addunyaalessaa irratti yeroof akka hin hirmaanne beeksiseera. Ministeerichi ibsa kenneenis weerara vaayirasii koronaa COVID-19 addunyaa mudate ilaalchisee lammiilee biyyattii baraaruuf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jiraachuus ibseera. Kanaan wal qabatee hanga ministeerichi beeksisutti taateewwan addunyaaf jecha hanga ji'a tokkootti gara biyya birootti imaluun kan hin danda'amne ta'uu ministeerichi beeksiseera jechuun CGTN gabaaseera. Akka addunyaatti namoonni hanga ammaatti vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e namoota 121,487 yommuu ta'u, namoonni 4,382 sababa vaayirasii kanaatiin lubbuun isaanii darbeera. Namoonni 66,912 ammoo vaayirasicha irraa dandamachuu ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argame ni mul'isa. Oduu walqabateen vaayirasiin koronaa yaaddoo fi sodaa cimaa addunyaa ta'ee itti fufee jira. Haaluma kanaan ministeerri fayyaa biyya Ingiliz vaayirasii koronaan qabamanii kophatti bahanii jiraachuu himame. Gabaasa guutuu akka itti aanutti dhiyaata. Ministeerri fayyaa Ingiliz Naadiin Dooris mallattoon vaayirasii koronaa kan irratti mul'ate kamisa darbee guyyaa dubartoota addunyaa wayita ministeera muummee biyyattii waliin kabajaa turanidha. Kana malees bakka bu'oota uummataa fi namoonni babbeekamoo hedduun vaayirasii kanaan qabamaa jiru. Haaluma kanaan bakka buutonni mana marii bakka bu'oota uummata biyya Faransaay 5 vaayirasii kanaan qabamuun mirkanaa'ee jira. Biyya Xaaliyaanii vaayirasii kanaan hedduu miidhamtee jirtu keessattis dura taa'aan paartii Dimookiraasii dhukkuba kanaan akka qabamanii jiran beekame. Iiraanitti immoo ministeera fayyaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa 20 ol ta'an vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti vaayirasiin kun kan babal'achaa jiru yoo ta'u, hanga ammaatti namoonni 32 yoo du'an 1,000 ol immoo qabamanii jiru. Kana malees seera baastonni paartii Riippablikaanii 2 shakkamanii qofatti baafamanii jiru. Chaansalarri Jarman Aangeellaa Maarkel akka ibsa miidiyaa kennanitti baay'ina uummata biyya Jarmanii keessaa 60 hanga 70 vaayirasii koronaan qabamuu danda'a jechuun uummata biyyattii akeekkachiisan. Biyya Jarmanitti immoo namoonni vaayirasii koronaan qabaman 1,000 yoo ta'an namoonni 3 dhukkuba kanaan du'anii jiran. Pirezidaantii itti aanaan Ameerikaa duraanii Jooyi Baayiden filannoo qaadhimummaa pirezidaantummaaf kaleessa gaggeeffameen Baarni Saandersii dursuu itti fufan. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Pirezidaantii itti aanaan Ameerikaa duraanii Joo Baayiden Dimookiraatota bakka bu'uun dorgommii kaadhimamummaa pirezidaantummaa guyyaa kaleessaa kutaa bulchiinsa biyyattii 6 keessatti gaggeeffameen morkataa isaanii Baarni Saandersiin dursuu itti fufaniiru. Joo Baayiden filannoo kaleessa kutaalee biyyattii 6 keessatti gaggeeffameen kutaalee 4 Michigan, Missouri, Mississippi fi Idaho keessatti Baarni Saandersiin injifataniiru. Baarni Saanders immoo isteetota 2 Noorz Daakotaa fi Waashingtan isteetii mo'ataniiru. Filannoo kaadhimamtoota paartii Dimookiraatotaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kanaan Joo Baayiden hanga ammaatti bakka buutota 160 kan argatan yommuu ta'u, kana booda carraan bakka buutota hedduu argatanii Joo Baayideniin dursuu Baarni Saanders gadi aanaadha. Filannoo ji'a darbee gaggeeffamaa ture irratti hedduu sagalee argachaa kan hin turre Joo Baayiden kibxata darbee akka miidiyaaleef himanitti duulina filadhaa gaggeessaa jiran murteessaa ta'uu himuun warreen paartii Dimookiraatotaa walitti dhufanii masaraa mootummaa deebisanii qabachuun tokkummaa biyyaaf hojjechuu akka qaban dubbatan.
Joo Baayiden injifannoo isaanii kibxata kana ilaalchisuun haasaa taasisaniin humnaaf dandeettii isaan qabaniin Barni Saandersii fi deeggartoota isaanii galateeffachuun kaayyoo waliinii waan qabnuuf tokko taanee Doonaald Tiraampiin injifanna jedhan. Barni Saandersiif Joo Baayiden Cleveland, Ohaayootti deeggartoota isaanii waliin wal arguuf karoorri isaan kibxata kaleessaatti qabatanii turan sababa weerara vaayirasii koronaa babal'achaa jiruutiin jalaa haqamuun isaanii yaadatama. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaan sadaasa dhufu filattu irratti Doonaald Tiraampiin Waayit Haawus keessaa baasuun ejjennoo miseensota paartii Dimookiraatotaati. Filannoodhaan Tiraampiin aangoorraa buusuun kan danda'amu immoo dorgomaa cimaa imaammata biyyaalessaa qabu dhiyeessuudhaan akka ta'e warri Dimookiraatotaa cimsanii hubatu. Kanaaf kaadhimamtoota hedduu dhiyeessuun walii isaanii gidduutti falmii cimaa erga geggeessanii booda kan itti amanan keessaa filachuun bakka bu'aa paartii isaanii taasisuuf hojjechaa jiru. Miseensonni paartii Dimookiraatotaa filannoo itti aanu irratti imaammanni fayyaa dhimma ijoo filannoo bara kanaa akka ta'e himaa jiru. Akka yaada filattoota irraa sassaabameetti lammiileen biyyattii hedduun inshuraansiin fayyaa yeroo ammaa harka dhaabbilee dhuunfaa jiru akka harka mootummaatti deebi'uu barbaadu. Akka yaada filattoota irraa hubatametti dhimmi vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti saffisaan babal'achaa jirus qabxii filannoo bara kanaa ta'a jedhamee eegama. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagaatti.